Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo nagaan fayyaan jaalallii fi tokkummaan bakkaa fi mana qe'ee biyya isin jirtan hundatti naanna'ee isin bira naaf haa ga'u isiniif haa baay'atu isin waliin haa ta'u jechuunis hawwii koo yeroo hundaati. Egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Anis kinoo nagaa dhufeen jira. Isinis baga nagaan eegdanii akka nagaa qabaattan ammoo abdiin qaba. Ammallee nagaa naaf ta'a. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo akkuma beekamu yeroo baay'ee ani wanti nan isiniif qoodu akka barumsaa, gorsaa fi qoosaa wantoota akkasii isiniif dabarsaa isiniif qoodaa tureen jira. Isinis immoo wanta nan isiniif odeessu isiniif dabarsuu irratti yaada keessan naaf kennuudhaan hamilee naaf ta'uudhaan na jajjabeessuudhaan na faana turuu keessaniif galanni keessan dachaadha. Galatoomaa isiniin jedha. Egaan jireenya keenya keessatti miidiyaa irratti qofa yookaan immoo yuutuubii irratti qofa osoo hin taane jireenya ilma namaa keessatti namni tokko yeroo waan tokko odeessu, yeroo waan tokko hojjetu, yeroo waan tokko dabarsee namaan biraaf qoodu hamileen ni barbaachisa. Yaadni deeggarsaa ni barbaachisa. Deeggarsi ni barbaachisa jechuudha jireenya keenya keessatti nama kamiyyuu jechuudha. Haaluma kam keessatti iyyuu deeggarsa hamilee wanti jedhamu suni ni barbaachisa. Murteessaadhas jechuudha. Maaliif namni suni akka gara fuulduraatti ce'u, akka gara fuulduraatti tarkaanfatu har'a wanta giddu galeessa tokko hojjechaa jira waggaa ta'e namni biroo immoo namni isa hordofus ta'e namni cinaa isaa jirus yaada kennaafoo ta'e hamilee isaaf kenna yoo ta'e gaariidha jabaadhuu jedhaan yoo ta'e isuma caalaa jabaatee wanta gaarii wanta fudhatama qabu wanta bareedaa hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo maal ta'e yoo hamileen jiraate yoo deeggarsi cinaa jiraate yoo deeggarsi duuba jiraate namni tokko wanta hojjetu tokko irra caalatti hojjetee gochaan haala gaariidhaan mul'isuu agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu hamileen yaadni deeggarsi haaluma kam keessatti iyyuu barbaachisaa akka ta'e nu hubachiisaa jechuudha. Egaan isinis galatoomaa irra deebi'uudhaan isin galateeffadha. Egaan guyyaa har'aa kanas wanti irraa isiniif odeessuu dhufe yookaan wanti ani isin barsiisuudhaaf qabadhee dhufe wanti tokkodha. Egaan jireenya keenya keessatti waa hedduutu jira. Anis guyyaa har'aa kana ammoo ijannoo kan jedhu isiniif odeessuudhaaf dhufeetiin jira. Ijannoo jechuun miila lama qabaatanii ejjetanii tarkaanfatanii deemanii imalanii deebi'uu miti. Ijannoo jechuun jireenya keenya keessatti maalidha? Namni tokko jireenya isaa keessatti of ta'ee of fakkaatee haala kam keessattuu wantuma hunda keessattuu of fakkaatee jiraata waggaa ta'e haala isaatiin of madaalee jiraata waggaa ta'e jireenya isaa keessatti inni kun ejjennoo jedhama. Egaan jireenya keenya keessatti dhalli namaa tokko namni tokko ejjennoo hin qabu waggaa ta'e jireenya isaa keessatti madaalli jireenya isaa waliin qixxaatuufidha. Yookaan madaalli jireenya isaa yeroo tokko gadi bu'aa, yeroo tokko ol ka'aa, yeroo tokko gadi bu'aa jechuudha. Maaliif ejjennoo hin qabu waan ta'eef jechuudha. Egaan ejjennoon jireenya keenya keessatti murteessaadha. Maaliif waan yaadde tokko, waan karoorsite tokko, waan hawwite tokko akka galmaan geessuuf, akka ceetee argamtuuf, akka iddoo yaadde tokko geessee argitee itti gammadduuf, akkasumallee namni hambiraarree akka sirraa hubatuuf, akka sirraa baratuuf ati jireenya kee keessatti ejjennoo qabaachuu qabdaa jechuudha. Jireenya kee milkeeffachuudhaaf hawwii kee yaada kee wanta hunda kee galmaan geessee argitee itti gammaduudhaaf ejjennoo qabaachuun jireenya kee keessatti murteessaadha, barbaachisaadha. Namni tokko caluma jedhee deema waggaa ta'e har'a isa fakkaatee borommoo waa isa fakkaate waggaa ta'e jireenya isaa keessatti osoo faarsa waggaa ta'e namni kun ejjennoo hin qabu jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf asitti nama
baay'ee sooressa ta'e tokko gaafa naannoo kee yookaan cinaa keetti argitu anis osoon akka nama kanaa ta'e anis osoon akka nama kanaa ta'e anis yooman akkas ta'a osuma jettu osuma osoo faarsitu sitti barfatee aduu sitti dhiisee bakka yaaddee fi galma yaaddisan osoon gahin haftaa jechuudha. Maaliif ejjennoo hin qabdu waan ta'eef. Ejjennoo qabda waggaa ta'e garuu jireenya kee keessatti wanta naannoo keetti argitu tokko wanta cinaa keetti argitu tokko wanta ati hin beekne tokko nama biraa biratti gaafa argitu anis akkas ta'ee argamuu qaba jettee anis akkas godhee argamuu qaba jetteeti gochaan yaadan qofa yookaan arrabaan qofa osoo hin taane gochaan hojiidhaan argamsiistee gaafa wanta yaadan argitu sana gochaan gaafa hojjettee argamsiistee fuuldura keetitti argitu inni kun ejjennoo waan qabduufidha jechuudha. Ejjennoo qabaachuu jechuunis isa kanaadha jechuudha. Garuu ammoo ejjennoo hin qabdu waggaa ta'e har'a nama gurraacha tokko asitti argite of gurraachachuudhaaf yaadda. Maaliif ejjennoo hin qabdu? Nama sooressa tokko yoo argite anis osoon sooromii jettee yaada qofaan nama saffakkaata. Yaada qofaan waa saffakkachaa jiraatta jechuudha jireenya kee keessatti. Maaliif ejjennoo hin qabdu waan ta'eefidha jechuudha. Ejjennoo qabda waggaa ta'e garuu haaluma kam keessattuu akka dhuunfaa keetti, akka mataa keetti, akka jireenya keetti, akka yaada jalqaba karoorsaa turte yookaan jalqaba jireenya ilma namaa ofii keessatti ka'a. Namni kamiyyuu yaada qaba, karoora qaba, wanta jalqabu tokko ni qaba. Akkuma mataa keetii sanitti, akkuma jireenya keetii sanitti of taatee of fakkaattee jiraadha waggaa ta'e inni kuni ejjennoo qabaachuu argamsiisaa jechuudha. Egaa kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti ejjennoo qabaachuun baay'ee murteessaadha, barbaachisaadha jechuudha. Wanta tokko taatee argamuudhaaf, gootee argamuudhaaf ejjennoo qabaachuun murteessaadha. Ejjennoo qabda waggaa ta'e wanti hundumtuu jireenya kee keessatti sitti salphata. Wanti har'a alaalaa yeroo laaltu, yeroo yaaddu, hawwii qofaan yeroo argitu waan baay'ee ulfaatu, waan baay'ee cimu ta'ee sitti mul'atu yaadan yeroo argitu cimaa ta'ee ulfaataa ta'ee wanti sitti mul'atu hundi ati ejjennoo qabda waggaa ta'e yaada dhuunfaa keetii qofaan deeggaramta waggaa ta'e ofii keetiin of fakkaattee akkuma keetiitti jiraatta waggaa ta'e wanti ati natti ulfaata jettee sodaachaa jireenya kee keessatti suuta sodaachaa itti deemtu sun yeroo ejjennoo qabda ta'e salphaa sitti ta'a jechuudha. Siif salphata. Waan yaaddeen, waan hawwiteen, wanta hundaan milkooftee argita, irra geechee argita jechuudha. Yeroo sana jireenya kee keessatti gammaddee jiraatta. Ati asitti ofii keetiif waan gaarii ofiif hawwii ta'u waggaa ta'e nama biraafis waan gaarii hawwuu qabda. Maaliif ejjennoo qabda waan ta'eefidha. Ati asitti ofii keetiif of gaddisiistee nama biraa gammachiisuu yaadda waggaa ta'e ejjennoo hin qabdu. Maaliif wanti hundumtuu, wanti gaariinis, wanti hamaanis, gammachuunis, gaddis, wanti hundi dura sirraa ka'uu qaba. Dura mataa kee irraa ka'uu qaba. Malee asitti ati gadditee nama biraa gammachiisuuf yaaduun, asitti ati gammaddee nama biraa gaddisiisuuf yaaduun ejjennoo hin qabdu waan ta'eefidha. Jireenyi keetis madaallii hin qabu jechuudha yeroo sana. Jechuun yeroo tokko ol bu'ee yeroo tokko gadi bu'aa kan jenne sunis kanumaafi. Dura wantuma hundumaa haaluma kam keessattuu jechuudha ilmi namaa tokko, dhalli namaa tokko ofii isaa irraa ka'uu qaba. Ofii isaa irraa ka'ee ofii madaalee jireenya isaa gaggeeffachuu qaba jechuudha. Ejjennoo jechuun isuma kanaadha. Ejjennoo qabaachuun jireenya keenya keessatti murteessaadha, barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti wanti ani guyyaa har'a irraa isiniif odeessuudhaaf qabadhee dhufes isuma kanaadha jechuudha. Ejjennoo qabaachuun jireenya keenya keessatti, jireenya nama kamiyyuu keessatti murteessaadha, barbaachisaadha. Namni ejjennoo hin qabne tokko jireenya isaa madaalee hin qabu. Egereen jireenya isaa tilmaamuun isa rakkisuudha jechuudha. Isa kaleessa darbee qofa beeka dhalli namaa isa boru dhufu hin beeku, boru maaltu akka dhufu hin beeku
jireenya isaa keessatti gaaffii jireenya namaa keessa kamiyyuu keessa inni jira jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha ejjennoo qabaachuun ammoo jireenya kee gara fuulduraatti akka ce'u jireenya kee akka gara fuulduraatti si tarkaanfachiisu si taasisa waan ta'eef iyyuu jireenya kee keessatti ejjennoo qabaachuun murteessaadha, barbaachisaadha, dirqamas jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa kana waa'ee ejjennoo irraa hamma kana erga odeessine ni gaazexuudha. Guyyaa biraa immoo oduu biraa fi gorsa barumsa biraatiin akka deebinee wal agarrutti nagaatti naaf tura isiniin jechuun jaalladha. Akkuma kaleessaa akkuma yeroo hundaa ammoo yaadni keessan hamileen keessan akkana wajjin jirus abdii guddaan isinirraa qaba. Egaan inni guyyaa har'aa isiniif odeessuudhaaf qabadhee dhufe asuma irratti kan xumuramu ta'a. Nagaatti naaf tura. Hedduu takkan isin jaalladha, isin galateeffadha. Nagaatti turtii gaarii qabaadhaa.